Aramo warranni madamii kootti madheetini kan biraaf naaf itti dhufte sana jedhe dhiisee yookiin immoo nan dhabinaan jetti kan akkamittiin argachuu danda'a warra jettanii guyyaarraa fi kooti viidiyoo haaraadha hojjedheen beeku bifa akkasiitti waan kana hojjedheen beeku siniifis ta'a yoo ta'e maaliif siistem akkasittiin fayyadamtanii kan jedhuu fi akkasumallee akkamittiin akka hojjetamu guutummaa guutuutti viidiyoo kana haga xumuraatti akka ilaaltan laayik akka gootanii yaada keessan koomentii irratti akka naa barreessitan baay'ee siniga keessattuu viidiyoo har'aarratti bakkeertanitti nagaan isiniif haa ta'u jirtu jira galata waaqayyoo aras taatanii warris faamilii koo turtan hundi keessan baga nagaan dhuftanii jecha gara viidiyoo kootti deebi'a baay'ee jarjaraa naasuutti jira maaltu turii maal hojjetti akkamii wantichi jechuun keessan hin oollu akkuma sirriitti argaartan bilis viidiyoo laayikii gochuun gala akkuma sirriitti argaartanii avokaadoodha kan inni qopheessee jiru avokaadoo yeroo jalqabaaf miti kan inni itti fayyadamu yeroo baay'ee itti fayyadameera garuu akka har'aa kanatti hojjedhee itti fayyadamee sin beeku ammas nan qopheesse malee ittiin fayyadamni isa kana akkuma viidiyoo dura darbee irratti siniin jedhee chaalenjii haaraa qopheesseetiin jira waan ta'eef chaalenjii sana na walii walitti fufuu barbaadan dhufaatiin jira siniin jedheen ture har'a tokko hidhee qibaatii kana haala kanaan hojjedheetiin jira qibaaticha akkamiin akka nun hojjedhee fi wantoota barbaachisoo ingiriidiyensii as keessa jiran isinitti himaa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii avokaadoo qopheessee jira. Kunoo maashiniitti naqadheetiin jira. Avokaadoo kana maashinii soo qabaattan maashiniin qabdan taanaan saayinaatti daakuu maankaatiin harka keessaniin bukeessuu dandeessu. Isa kana hin qabnettanii chaalenjii ofittiin godhiina. Yaa warri isiniif ta'e erga madaamiin ooyilii avokaadoo ooyilii roosmariinuu fidi jennaan kan biraa fiddee yookaan immoo nan dhabe isiniin jetti ta'e maaliif karaa kanaan yookaan siisteema kanaan immoo ittiin fayyadamtanii kan jedhuuf yaadni koo akkasinii galuuf jechuudha. Kunoo akkuma argaatii jirtanii avokaadoo keessa yaasaan jira. Avokaadoon kan sooftiiti yookaan immoo kan lallaafee ta'uu qaba. Maaliif seeraan akka daakamuuf yookiin ooyiliin isaallee keessa akka darbuufi. Isa booda haala kanaatiin intinaatti daakee jechuudha maashiniitti daakee san booda distiitti nu barbaachisa. Distiitti bishaan qulqulluu naqee argitanii jirtu isinitti mul'ataa miti. Kunoo isa booda immoo saayinaa duwwaa fidee qocharra godhee maaliif istiim gochuun barbaade jala bishaan ho'aan otoo danfuu ani immoo irra keessa saayinaa kaa'ee ho'isuun barbaade isa booda avokaadoon daakee kunoo haala kanaan kanatti gadi naquutti jira jechuudha. Aga xumuraatti ilaala akkasinii galuuf yookaan immoo wantichi maal akka ta'e hubachuu dandeessu aga xumuraatti kan wajjin turtanii yoo viidiyoo kana. Isa booda ooyilii isa kanaa soodha oliif ooyilii yookaan immoo zayituunii kunoo isa kana zayituunii kana liitirii tokko soo bitattanii yoo xiqqaate waggaa tokko ol isin ga'a. Ani yeroo dheeraan itti fayyadama isa booda avokaadoo kan daakee jala bishaanii ho'aa kaa'ee irra keessatti saayinaa keessa galchee avokaadoo fi oliif ooyilii yookaan zayituuniidha kuni. Kunoo haala kanaatiin zaytuu fi avokaadoo walitti ho'aa jira. Umarratti immoo roosmeriin qabaa jechuudha. Kunoo roosmerii fireesha isaallee argadheen ture har'a. Gogaasas naan qaba. Inni kun hundumtuu suuqirra jira gatiin isaallee baay'ee miti. Takka yoo bitattan yeroo dheeraaf singaa hin tabalaasha'u. Keessumaa gogaasa bittanii too kaawwattanii baay'ee tura. Ani garuu qofaa kun fayyadamu kan na bira jirtu sin fayyadamti. Amma barattee jirti suusiin ishee qabee jira waan ta'eef isa booddee akkuma argitanii avokaadoo oliif ooyilii yookaan zayituunii fi roosmarii walitti haala kanaatiin danfisee akkuma argitanii kunoo danfiseetiin jira jechuudha. Ho'aa jira bishaan isa jalaan baay'ee itti ho'aa waan jiruufi argitanii kunoo haala kanaatiin erga ho'ee wal nyaatee haala bareedaatiin danfaayyuu jira. Keessuma darbee takka jechaa jira. Kun akkuma argaa jirtanii amma calalamaa jira jechuudha. Walirraatii gargar bahaa jira. Ooyiliin irra keessatti ol yaa'aa jira. Abidda yookaan istoofii jalatti miidiyuum irra kaa'eetiin jira. Maaliif itti baay'isuun barbaadu? Kun kana fakkaataa jechuudha. Dhumni isaarratti gara dhumaatti deemaa jira. Amma kana hunduma isaayyuu xumurii keessaa baasuuf hin jira jechuudha. Dhumni isaa akkam ta'a maal gochuuf deemta akkamiin jechuun keessan hin oolu. Ammallee haga xumuraatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Please kana haga dhumaatti akka ilaaltanii fi yaada keessan hin eega. Kana jechuun
qibaatii avokaadoo irraa hojjetamee orgaanikii yookaan immoo oriijinaalii isaa hojjetachuuf hin deema. Kun akkuma argaa jirtanii rifeensa koo immoo guyyaa lamaan duratti hojjetadhiin ture. Har'a guyyaa arfaffaasaati. Ammas miicuuf guyyaa meeqatu naafa? Guyyaa lamatu naafa jechuudha. Miicuuf osoo hin taane ammas filee deebisee hojjetachuufini. Zayitii sana erga lafa kaayee booddee kunoo kana fakkaata jechuudha. Jala isaatti wal gahee irra keessatti zayitii calaalee jira. Ammas wanti hafu jira waan ta'eef isin anuma wajjin hin deema. Har'a waan adda ta'e tokko argitu. Kunoo amma kana immoo maal gochuuf hin deema? Keessa calaaluuf jechuudha. Gara zayitii qulqulluu isa suuqirraa bitamu gochuuf hin deema. Akkamittiin akkas gootee jechuun keessan hin oolu. Warri isin barbaachisu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Roosmarii fi avokaadoo tokkitti illee soosinii bitti madamin keessan kan yoo dhabde kana suuqirraa ni bahu hin jira kun jechuudha. Kun hin jira. Isa booda kunoo haala kanaatii wal keessaa caccalaluutti jira. Haga xumuraatti kan ilaaltan dhiyootee baay'ee salphaa ta'ee fi waan baay'ee salphaa ta'ee fi waan baay'ee isinii galu. Faayidaa isaa kana isinitti himuu hin danda'u. Faayidaan avokaadoo akkam akka ta'e roosmarii illee akkam akka ta'e ni beektu. Garuu akka kanaatti itti fayyadamee hin beeku ani. Akka kanaatti itti fayyadamee hin beeku. Har'a kuni anaaf haaraadha. Haala kanaan itti fayyadamuun anaaf haaraadha. Xumurri isaa akkam ta'e kana keessa akkamitti keessa calaaltee deemuuf jettaa jechuun keessan hin oolle anuma wajjiniin koota bakka geenyu dhaabbanna. Akkuma argitanii jalqabarra calqiitiin keessaatii calaalee baasee amma kana immoo sooftiitiin calaluuf immoo qulqulleesse akka isa suuqirraa bitamutti hojjechuun barbaade. Kun yeroo jalqabaatti siisteema kana namarraan argee ofii korraarreef yaalaa jira jechuudha. Nama milkaa'atuma jira isin haga xumuraatti callisaatu malaalaa. Sooftiin immoo kamittiin qabatee taa'uu danda'a. Keessa gadi hin bu'u yookaan jijjitu jechuun keessan oolu siisteema suuteettanii kan itti fayyadamtan yoo ta'e hin jitu. Argitanii jalaan suuteedheetu dhiphi gochaa jira. Yeroo sana qulqulleessaa jira jechuudha. Isuma kana kan suuqirrattis gurguramu. Gatiinsaa garuu baay'ee waddiidha. Akkuma isin beektan keessatti waan akkasii baay'ee waddiidha. Faayidaa isaa kana isinitti himuu hin danda'u. As kanattis wanti irra isinii deebi'u waan sadiidha kan walitti dabalee avokaadoo, roosmarii fi oliif ooyilii yookaan zayituunidha. Kun akkuma argaa jirtanii jalaan suuteedheetu yaasaa jira jechuudha. Gadi dhiphi gochaarra yeroo barbaada. Garuu ariitiidhaan yoo ta'e hin ta'u. Anamma akkasitti walirra kaayetiin otumanni keessaa suuteedhee cobsaa yeroo ka'ee rifeensa koo bakka 4-5 kan caalletti hiree hojjetachuun barbaade. Maaliif taayimis kolleetti warri adii isaatiitti fayyadamuu barbaade. Madamin kun itti daawwattee jirta ammasii. Dhugaa dubbachuuf sekeendii 5 irraa turuu hin danda'u. Madam irraa siqee jechuudha. Yeroon shaaworii galullee bilbila fudhadheen shaaworii gala yeroo isinii jee naamantu anuma qofamoo namni hundumtuu akkasii garuu baay'ee ulfaata. Malumaafuu galata waaqayyoo fayyaan jiraanna wanti hin darbamne wanti hin danda'amne hin jiru. Ammallee baay'ee ariifachuutti hin jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii kasuu ta'eetu cobbuutti jira. Keessaa darbuu jira. Garuu haga xumuraatti eeguu hin danda'u. Isa kana lafa kaayetiin ammasitti ka'ee mataa koo filee bakka muraasatti qoqqoodee biraa kutuuf hin deemaa jira. Inni immoo akkasitti keessaa cobee na eegaa jechuudha. Otoo na jala taa'ee eegu otoo mataan filatiin hojjetaatiin ammas u'uu itti hiitee ona waamti. Hojiin koo jidduutti na jalaa citti waan ta'eefu amma kana haala kanaan erga walirra kaa'ee booda argitanii suuteedhee keessaa yaa'aa jira jechuudha. Kun akka kanatti fooliin isaallee baay'ee namatti tola. Har'atti fayyadamu miti waayisee kan boodaaf chaalenjii fuulduratti qopheeffachaa jirudha kuni. Argitanii bakka lamatti jechuudha. Isa furdaa sana duraan gatee sanallee ammallee deebisee keessatti waan hiriira garaa na nyaate jennaan hin gatu jedhee as deebisee as gubbaarra kaa'ee. Inni kunis inni sunillee lamaan isaa qulqullaa'aa jira jechuudha. Zayitii bareedaa ta'e jalatti yaasaa jira. Garuu dafii buusaa hin jiru. Argitanii suuteedheetu. Kanaaf isinis warri madaamiin abdii akkas ta'anii sana ta'anii jettan avokaadoon suuqee kamirrayyuu jira. Roosmariin illee akkasuma wanti hundumtuu baay'ee salphaa kan ta'e kan nama hin cinqine
anillee barbaadee fagoo kan nan geessine jechuudha. Kanaan itti fayyadamaa jiru. Mee sisteema kana yaaltaniitu itti fayyadamtanii maal isinitti fakkaata kan jedhuun yaadni koo isinii galadheeti yaada. Kunoo akkuma argaa jirtanii irratti daawwadha. Kunoo argitanii jirtu kunoo yaasawatti jira lama isaarratti jiru. Itti bilbilaa jirti. Amma kana akkuma isiniin jedhee rifeensa koo gamasii filee har'aan guyyaa arfaffaa isaatii jechuudha. Miicee guyyaa lamaa isaatii ammas filee ture har'a immoo guyyaa arfaffaa isaatti ammas fileetiin kun haala kanatti hojjetadhee jira. Marsaa miilanaa garuu miicuudha. Akkamittiin akka miicuu zayitii kan akkamittiin akka itti fayyadamu akkamittiin akka jalqabu kan na wajjin jirtanii kan na hordoftanidha yoo ta'e waliin itti fufna. Kunoo kana fakkaata. Yeroo linqisaata rifeensaaf illee baay'ee gaariidha. Waan hundumaaf iyyuu jechuudha. Guyyaa lamatti akkasitti bakka isaa kan jijjiirtanidha yoo ta'e baay'ee bareeda. Kunoo kana fakkaata. Amma immoo isaa gara ooyilii sanaatti deebi'u akkam ta'e dhume immoo akkam ta'e dhugaa rabbii xumurameera. Kunoo lamaan isaayyuu jechuudha. Amma mataa koo filee maal jedhutti akkasittiin lamaan isaa fixeen jira. Irraa sooftii sanarraa baasee gaatee baay'eetu keessaa baansee garuu kanumatu keessaa bahe. Kunoo kana jechuudha. Haala kana walitti dabarfadhee bakki tokko hojjedheetiin ol kaawwadha. Maaliif yoo ture yoo bulee wanti tabalaashoo tokko hin jiru ooyiliidha. Garuu qodaa burcuqqoo ta'e keessa taa'uu qaba. Laastikii yoo ta'e laastikiin paaworiin isaa keessaa qannasaa deemaa jechuudha. Faayidaa isaa qannasaa deemuu danda'ame qodaa akkasii keessatti hojjetatanii kaawwattanii waggaa tokko lama turuu danda'a. So haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu isiniin jaa. Kan itti aanuutiin viidiyoo biraatiin agan isinii deebi'utti amma kana uffata koollee jijjiiradheera. Madaamiin koo qamisiin hin jaallattu surree bichaadha kan ishee surree tiishartii binaamin malee qamisiin hin jaallattu. Uffata koo jijjiiradhee haala kana rifeensa koos hojjetadhee natti bareedee ooyilii koos qopheeffadhee ol kaawwadhee amma foqirraa gadi bu'uuf hin deemaa jira. Please viidiyoo kana laayikii sheerii godhaa. Yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Gaafa itti fayyadamu immoo akkam ta'ee kan jedhu viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufutti. Kunoo haala kanaan foqirraa bu'uutti hin deemaa jira jechuudha. Bakka jirtanitti nagaaf fayyaa hin dhabinaa. Isinis mana keessan keessatti yaalaa mokkoraa isiniin jecha. Amma kanarraa gadi ka'aa jira jechuudha. Viidiyoo laayikii godhaa. Please laayikii gochuun irraanfatina. Yeroo biraatiin aga walitti deebinutti. Bye.